Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan sagantaa afaan Oromoo raadiyoo Sirriitti darbaa jiru akkuma qophii keenya keessatti jalqaba ibsine turre irreechi maali waggaa kana irreechi Oromoon waggaadhaan kabajaa waggaa kanas kan kabajamuuf deemurra irreechi maal kan jedhu asii obbo Abdataa keessummaa qabna kanaafuu itti deebinaa nu waliin tura. Dhaggeeffattoota keenya irreechi seenaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Seena qabeessa Oromoo kan tokkeessu kan Oromoo walitti fidu hundi keenya waan irraa quba qabnudha. Haa ta'uutii haga tokko keessummaa afeerree jirra. Waa isarraa ibsa akka nu kennuuf wanneen tokko akka gaafanne waan uummataaf akka deebisuufi. Kanaaf har'a itti dhiyaadhas ni jenna. Obbo Abdataatis baga nagaadhaan dhufte gara reediyoo keenya. Galatoomaatillee. Gabaabadhumatti mee irreechi maali? Maaliifis kabajamame yoo dhaggeeffattoota keenyaaf ibsite? Galatoomi duraan dursee otoo keessan seenii gaaffii kana dura jecha Oromoo akka aadaa Oromootti waan jedhu tokko uummata Oromoo biyya alaa jiruu fi kan biyya keessaas kan nu dhaggeeffatu hundaan baga gurraacha gannaa baatanii booqa birraa argitanii guyyaan isaa guyyaa murtaa'eetu nu hafe yeroon kun yeroo itti uffata haaraa qopheeffatanii sammuu ofiillee sammuu haaraa jireenya haaraadhaaf akeekkatan waan ta'eefi baga Waaqayyo ittiin singa'e ayyaana Oromoon jedha dursee achi itti fufuudhaan irreessi maaliif kabajama waan jedhu irreessi wanti kabajamuuf akkuma beeknu gannii fi birraan adda addummaa qaba. Ganni baay'ee jabaataadha, ulfaataadha. Galaanni midhaan qotanii facaasan illee yeroo inni itti balleessu ta'a yeroo gannaa. Namni illee gamaa gamanatti walitti ce'ee wal gaafatee firri bakka barbaadetti wal arguu yeroo itti danda'u miti galaanni guutee waan rakkisuufi ganna ulfaataa sana keessaa baanii gara booqaa birraatti darbuun waan guddaa tokko waan guddaa kana keessaa immoo baanii ennaasa kana argan nama gammachiisa. Firrillee gamaa gamasii walirraa citee ture sun wal argaa. Kanaafi galatoomi jedhanii Waaqallee galatoomfachuudhaafi keessumattuu immoo kan midhaan qotanii facaasan kan faca'ee ala jiru daraaree abaaboosaa yerootti argamudha. Rizaaltii gaarii yookaan immoo bu'aa inni borutti nuuf dhiifama. Kennullee kun hundumtuyyuu yerootti nama gammachiisu waan ta'eefi kanaafi Waaqayyoon galateeffachuudhaaf irreeffatu. Hedduu galatoomii Abdataa akkasuma Awustiraaliyaa keessatti illee yoomii kaasee ayyaaneffatamuu eegale. Awustiraaliyaa keessatti amma arfaffaadhaan kun nuyi kabajnu baruma baraan itti aadaa keenya kana beeksifachaa uummanni keenya illee itti baati jira. Bara darbe baay'ee sirna ho'aadhaan kabajamee ture kan baroota sadan dura darbanii irrayyuu baran ammoo baay'eenuma sanaa ol ho'aa ta'a jedhee tanan yaada. Uummanni keenya hedduu itti qophaa'aa jira baay'ee dargaggoon keessumaayyuu uffata ofii qopheeffatanii uffata aadaa barana sirbiyyuu waan ol natti hin fakkaatu shimalallee qopheeffataa kan jiru hedduutu jira. Arfaffaadha kun jechaadha. Asis magaalaa Melbourne keessatti yoom kabajamuudhaaf deema? Magaalaa Melbourne kana keessatti onkololeessa lama akkuma duraan itti kabajaa ture sana Footoskiree Paarkiitti kabajamaa sa'aatii 11 eegalee jechuudha. Naannolee kana kan jiran hundumtuyyuu kanuma eeganii kan magaalota adda addaa Awustiraaliyaa keessa jiran sa'aatuma kana eegatanii akka kabajan abdii qabna.
As magaalaa Austraaliyaa keessa magaalaa Melbourne Austraaliyaa keessatti akka kabajamaa turee fi ammas kabajamuuf akka deemu nutti himtee jirta. Haa ta'uutii hidhatni kabajannaa irreecha biyya keessaa Oromiyaa keessaa waliin qabu maal jetta? Hidhanni biyya keessaa Oromiyaa wajjiniin qabu hidhata Oromummaati. Oromummaa irreessi kun achi as dhufaa darbee dabarsaa nutti dhufee. Nutis biyya keessa hin jiraatiin malee Oromummaa keenya hin dhiqanne Oromoodha. Nutis aadaa sana nuyis bakka jirrutti bakka deemnu hundatti nu faana deema aadaan keenya. Kanaafuu hidhata Oromummaati kan inni qabu. Gaariidha. Biyya alaatti kabajamuun maaliif barbaachise? Biyya alaatti kabajamuun bu'aalee gurguddoo qaba. Tokkoffaa nuyyuu warruma biyya keessatti dhalatee aadaa isaa beekee kanaan dura achitti gargaaramaa ture sunuyyuu akka hin irraanfanne nu gargaara. Lammaffaa immoo ijoolleen alatti nuti horree alatti qabnu kunillee sirna kan akka isaan beekan isaan gargaara. Sadaffaan immoo warruma biyya nuti keessa jirru kuniyyuu sirni nuti qabnu kun sirna bareedaa akka inni ta'e akka isaan irraa baran isaan godha. Kanaaf barbaachisaa. Inni guddaan barbaachisaadha jennee keessumaayyuu ani irratti ilaalchi guddaa qabu. Ijoollee xixiqqoon kun akka aadaa isaanii hin irraanfanne akka eenyummaa isaanii hin irraanfanne sana hin gargaara jedhee tanan yaada. Hedduu galatoomii jaalala abdataa dhaggeeffattoota keenya akkuma dhaggeeffachaa jirtan reediyoo Triple Z irraa dhaggeeffachaa jirtan as magaalaa Melbourne keessaa itti deebinaa nu waliin tura.